Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii ta'u gara chaanaalii keenyaa nagaadhaan dhuftan. Har'allee barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin bifa salphaa ta'een isiniif qabadhee dhufeen jira jechuudha. Maalidhaa kanan har'a isiniif qabadhee dhufee jechoota yeroo baay'ee itti fayyadamnu gara jechoota 20 jechuudha. Kunniin eegaltootaaf jechuudha. Eegaltoota yoo taatan bira hin darbinaa jechuudha. Maybe intermediate yoo taatan giddu galeessa yoo taatan jechoota kana most probably ni beektan jedheetan yaada. Garuu eegaltoota yoo taatan isin fayyadan jechoota kana beekuu qabdan jechuudha. Jechoota kana osoo hin beekiin gara iddoo biraa deemuun baay'ee nu rakkisuu danda'a. Salphaadhaa ni qabamuu akkaataa isaanii isinittan himaa eenyu akka ta'an amma gara barumsa keenya deemna. Garuu warroonni haarawaa taatan barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin chaanaalii irratti barsiisnudha waan ta'eef nu hordofuu keessan hin irraanfatinaa jechuudha. Subscribe godhaa, laayikii godhaa, yaada qabaddanis komentii irratti nuuf barreessaa jechuudha. Okay. Tokkoffaan maal jedhaa? Nyaachuu jechuun afaan Ingiliffaatiin maali? Nyaachuu jechuun eat. Nyaachuu eat. Nyaataa jira fakkeenyaaf jechuu barbaadna he is eating. Ishee nyaachaa jirti jechuu barbaadan she is eating. Kanuma eat jechuun nyaachuu jechuudha. Inni biraa immoo maalidhaa? Dhuguu jechuu barbaadan drink. Amma kunniin jechoota gochimawwan jechuudha. Drink. Dhuguu. Drink it. Dhugi. Drink it. Dhugi. Inni biraa immoo gochimni asirratti jiru walk. I'm walking to school every day. Ani gara barumsaa yeroo hundaa nan deema. Deemuu jechuudha. Walk jechuun deemuu jechuudha. Walk. Deemuu. Inni biraa immoo run jechuun fiiguu. Fiiguu. Okay. Inni biraa immoo taa'uu. Sit. Taa'uu maal jenna? Sit. Inni biraa immoo oppositii sit yookaan oppositii taa'uu faallaan isa maalidha? Ka'u jechuudha miti? Stand jenna. Stand. Inni biraa immoo sleep. Rafuu. Rafuu miti ilaala. Sleep jechuun rafuu. He is sleeping. Inni rafaa jira. Hirriba jechuudha. Sleep jechuun rafuu jechuudha. Wake. Dammaquu. Wake up man. Dammaqi. Mucaa. Wake up yoo jettan dammaqi jechuudha. Wake. Dammaquu jechuudha. Inni biraa immoo drive jechuun konkolaachisuu jechuudha. He is driving the car to school. Inni gara mana barumsaa konkolaachisaa deemee jechuudha. Drive konkolaachisuu. Work jechuun hojjechuu jechuudha. Work means hojjechuu. Work. I'm working hard. Ani sirriittan hojjedha. He is hard worker. Inni hojjetaa cimaadha. Wantoota akkanaa kan inni hin barreessine garuu akkanatti akkanumattan jechaa jira. Work. Hojjechuu jechuudha. Qabadhaa. Nawliin jedhashi work yoon jedhu suuta kanan jedhuufi nawliin akka jechaa deemtaniif work yoon jedhu work. Akkanatti nawliin jechaa akka deemtaniif hojjechuu jechuudha. Inni biraa immoo began eegaluu jechuudha. This is just a beginning. Kuni kan jalqabaati. Began eegaluu.
You have to begin now. Amma eegaluu qabdu. You have to begin learning English now. Isin ammuma afaan Ingiliffaa barachuu amma eegaluu qabdu. Begin eegaluu. Speak. Speak. Dubbachuu. Speak. Dubbachuu. You have to speak English. Afaan Ingiliffaa dubbachuu qabdu. Speak. Speak loudly. Sagalee kee ol kaastee dubbachuu jechuudha. Speak. Dubbachuu. See. Ilaaluu. See. Ilaaluu. I'm seeing you. Si ilaalaan jira. I'm see jechuun ilaaluu jechuudha. Ilaaluu kan itti aanu play. Taphachuu. Play. Taphachuu. Play jechuun taphachuu jechuudha. Study. Study. Qo'achuu. Qo'achuu. You have to study hard. Sirriitti qo'achuu qabdu. Study jechuun qo'achuu jechuudha. Qo'annoo. Study. Qo'achuu. Study. Jennee dubbisa. Study. Warreen dubbisa isin rakkisuuf. Study. Qo'achuu jechuudha. Right. 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 Asirra W'n kun amma dubbatamu asirratti ilaala. Right jennee dubbisa. Right. Dubbisni roon isin rakkisullee onlaayiniidhaan direct barachuu ni dandeessanii bifa shaakalliitiin kophaa keessanitti jechuudha. Right. Barreessuu jechuudha. Right. Write down. Barreessi. Right. Barreessuu jechuudha. Take. 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 Fudhachuu. Take. Fudhachuu. Take jechuun fudhachuu jechuudha. Okay. Inni biraa immoo simple. Simple. Simple jechuun salphaa. Simple. Salphaa. Simple. Salphaa. Gate. Gate. Argachuu. Na waliin dubbisaa deema. Yoo osoo barreeffattanii bareeda. Gate. Argachuu. Gate. Argachuu. Okay. Thank you. Galatooma. Thank you. Galatooma. Thank you. Galatooma. Kana yeroo baay'ee ni beektan jedheetan yaada isinillee galatooma waan na hordoftanii fi barreeffadhaa akka isin rakkisneef barreeffadhaa jechuudha. Barreeffadhaatu lafa kaadhaa. Keessattuu barattoota taatan ila maal gootanii you have to write down. Asirratti kan jiran hundaayyuu ni barreeffattan. Achi yoo qo'attan ni ilaaltanii jechuudha. Qo'adhaa ilaala maaliifi jechoota akkanatti jala 10, 5, 20 jedhaa yoo isinii kennu kana walirratti qabachaa barachaa deemtan waan ta'eef jechuudha. Maaliifi namoonni dictionary qo'achuu hin danda'amu. Maaliifi namni sammuun isaa yeroo tokkotti wanta hundaa qabachuu baachuu danda'a waan ta'eef jechoota akkanatti garuu 20, 10, 5 anillee isinitti hin baay'isu akkasittan isinii kenna. Wanti isinirraa eegamu garuu tokko ni jira. Chaanaalii kana subscribe gochuun hin irraanfatina. Likes godhaa viidiyoo keenya jechuudha. Maaliif sirriitti nu fayyada kan isin yaaddanii olii jechuudha. Namoota bira ni gaa barattoonni birootis itti fayyadamanii jechuudha. Isin like gootanii yaada comment irratti yoo barreessitanii jechuudha. Gaafii qabdanis yoo barreessitan. Ammaaf bakkuma argattanitti nagaan uftaa baay'ee isin